Hireen kee maaliif ta'e daa'imummaan gubachuu? Jarrisoo ilmoo qabu maaf sii didan hubachuu? Yeroo ati luqqaatee akka hin taane taatu maalumaaf cal'isanii maaliif garaa jabaatu? Maaluma balleessitee akkas si ta'e dirri? Yoo isaan si cacciran maaliif cal'isan firri? Gidiraa kana argaa hin cal'isnu fayyaani, nan dubbadha waa'ee kee atillee nuuf rayyaani. Inni lammii Morookoo lubbuun tokko qaalofte, keenya hoo kumaatamaa maaf dubbachuu qaanofte? Maaf afaan lugaamamne maaf cal'isna yaa firaa? Miidhamni kana caalee dachii kanarra jira? Daa'imni kochuu yommuu tortoree sammuu naafu, sammuun keenya boqatee maal sammuun galee rafu? Iyyi ummata keenya maaf hin galle gurratti? Bara baraan miidhamni maaf jabaata nurratti? Nutis suuraa arginee nu miidhe miidhamni kee, kan garatti si baatte akkam taati haati kee? Namarraa falliin jiru yaa Rabbi nuuf birmadhu, ilmaan kee dararamtee adaraa nu mil'adhu. Biyya ormaatti haftee taate lammii lammaffaa, hundumatu nu jibba hundumatu nu balfa. Mana dhiphoo keessatti walirratti kuusanii osoo lubbuudhaan jiran kiisaa balfaa buusan. Walaloo kana kan nu barreesse Abdii Getaachooti. Kan isinii qopheesse ammoo Ilma Sabaati. Ulfaadha.